Torbaanota darban keessa waa'ee intarneetii, waa'ee saatalaayitii, waa'ee neetworkii wantoota baay'ee kaasnee turre akkasumas hordoftoonni keenya waa'ee san irratti baay'ee jaalatanii jirtanii sanumarraa kan itti fufee har'a ammootu waa'ee kunniin hundinuu wantoonni torbaan dabran kanneen keessa haasaa turre kunniin hundinuu karaan inni informationii inni ittiin nu baasuun yookaan ammootu information saatalaayitiin samiirraa fidu intarneetiin lafa keessa deemu kan walitti fidu kun kan nuuf mul'isu websaayitii dheechaa. So kanaafuu har'a ammootu kan hasoin waa'ee websaayitii, waa'ee DNS, waa'ee Google akkamitti dalagan karaa kamiin dalagu kan joofi kan kana fakkaatan tokkoon kan hasoinu taha Ashama kabajamtoota fi daawwattoonni keenya akkam jirtan baga nagaan nu turtanii so akkuma jedhuuf yaallee har'a qophii waa'ee webii waa'ee .com waa'ee Google fi kana fakkaatan irratti kan sirriitti bal'inaan kan ilaalu ta'a akkasuma maatiin keenya warroonni amantaa muslimaa hordoftan haala gaariidhaan akka ramadaani keessan deemaa jiru abdiin qabaa ji'a barakaa isiniif haa ta'u. YouTube keenya subscribe nu gochuudhaani media keessan jajjabeessaa meediyaan kun keessanii kan afaan Oromooti waa'ee teknooloojii irratti dubbatan waa'ee teknooloojii irratti dhageeffatan akkasuma koomentii irratti illee qophii maalii akkasini qopheessuun akka barbaadan faalee koomentii keessa nuuf kaayaa isiniin jechuun barbaada so asumaaniyyuu gama wanti keenyatti yeroo deebinu mee webiin akkuma ibsuudhaaf yaalte sana jechuudha websaayitiin walumaa galatti maali kan jedhu irraa kan kaanote let us consider like world wide webbing kuni fakkeenyaaf lafarratti fakkeenyaaf internetii fi webiin maali garaagarummaa yoo jenne internetiin a global network computers da jechuudha kompiitaroonni addunyaa kanarra jiran fakkeenyaaf kompiitara kun nabira jira kee nabira jiraanti yoo internet connect godhadhe wifi yookiin data hotspot da yoo bani wanti godhadhe ani already connected to jechu then yo kawa message si kause achi bira si bira dhufa jechu fakkeenyaaf kompiitaroonni lamaan kunniin so this is what internet is and asirra waa'ee sirriitti ilaalee turre jechuudha waa'ee internetarra so inni kuni internetaa fi webiin homaali garaagarummaa yeroo baay'ee sammuu namaa keessa waan dhufuuf jechuudha webiin ammootiyyu we can think like a library but digital library jechuudha akkuma library lafarra jiru fakkeenyaaf library lafa jiru tokko maal of keessaa qaba kitaabota adda addaa kitaabota adda addaa information adda addaa waa'ee kan amantii ta'uu danda'a kan amantaa garagaraa iyyuu ta'uu danda'a kan saayinsii ta'uu danda'a you know kan doktora waa'ee fayyaa qaama namaa ta'uu danda'a kan waa'ee qaama beeladaa ta'uu danda'a you know wanni hundi achi jira information guutuun library guddaa tokko keessatti argachuu dandeetta jechuudha waa'ee teknooloojii ta'uu danda'a kanaaf yo webi yeroo jennu afaan gabaabaadhaan afaan nama keenyaatiin ibsuudhaaf keessattuu akkuma library lafarraa sana digital library jechuudha digital what's digital jechuun wanti online qilleensaa kana jechuudha walumaa galatti kan namnumaan eessatti iyyuu fayyadamuu danda'u so webiin digital library jechuun dandeenya jechuudha library qilleensa keessa jiru kan maaliiti lafarra kitaabota akkasii jiraanti kun immoo qilleensa irra jira kun immoo qilleensa keessa jira qilleensa keessa gaafa immoo qilleensa keessa deemee serveriidhaan walii galaa bakka irra taa'u qaba so library kun maal fa'aa kitaabota of keessaa kun hoo viidiyoodhaan adda addaa audioodhaan adda addaa sagalee jechuudha akkasuma barreeffamoota garagaraa kitaabotuma iyyuu kan pdf'dhaan qophaa'ee adda addaa waa hunda maal qaba jechuudha libraryin qilleensa keessaa kuni digital libraryin kuni website yookiin webiin kuni wantoota information akkasisan of keessaa qabaa jechuudha isa kana website jennee wanni fudhannu sanii fakkeenyoon isaa YouTube ila kan amma isin ilaalaa jirtan kun yeroo baay'ee fagoo deemuun barbaachisu kan amma isin daawwachaa jirtan nu dhageeffataa jirtan kuni webiidha website Facebookiin website appii fi websitein garaagarummaan isaanii appiin waama websiteuma sana device kee keessa buufadhu ganaa deemtee Google keessaa search gochuu fi maalirraa device kee keessaa qabaadhu website masantu kara appiitti jiramee daddaffiidhaan appii masantu itti akka seentu haala salphaadhaan haala si mijaa'e malee website uma jechuudha wanni martinuyyuu webiidhaan wal qabata any system webiidhaan wal qabata kaardiin ATM natti keessa kaayatuyyuu wantiin isaa
interface isaa UI hini qaba jechuudha wanti web dhaan dalagu jechuudha ka screen irratti akkana laatee koodii itti galgalchitu kun sanuma wal inni koodii itti galgalchitu illee inni keessa isaa infrastructure isaa web of keessa qabachuudha so kanumaan sitti dabarseetiniin baay'ee waan gaarii haasaa turre wantoota baay'ee illee kaasaa turre beeta wantoota duba yookaan si deebisu ta'e waa'ee saatalaayitii waa'ee intarneetii waa'ee faayibar optiksii kunniin hunda haasofne jira akkuma ati amma itti kunniin hundi laayibararii bakka itti waa mul'isuu qabanii mitiree waan san wantoota amma fakkeenyaaf saatalaayitiin samii keessa jiru kuni infoormeeshinii walitti guuruun bakka itti yuuzariidhaan mul'isuu barbaada. karaa itti yuuzariin arguu qaba ka waan isaan information achi wali qaban san GPS san karaa itti ilaallu kun wanti weezariin achi baradoo bu'aa jira achi qilleensaa jira achi roobni roobuu deemaa jira haala qilleensaa weezarii kana ka itti ilaallu kun ka saatalaayitiin information kana fidu kana yuuzariin ammoo yookaan yuuzariin numaa miree numaa bar yuuzarii jechuun namoota fayyadamtoonni ammoo karaan isaan itti ilaalanii karaa weebiitiin jecha wantoonni nuti waa'ee irraa haasaa turre sun hundinuu karaan ittiin viizuwaalii ittiin arguu dandeenyuun behind the scene kanneen hunda keessa deemee maayikiroosekondiidhaan jennee saniin hunda keessa deemee dhufee akka nuti arginu waan san akka nuti hubannu ka godhu ammootu weebsaayitiidha jecha. karaa weebsaayitii wantoota informationota kanneen hundaayyuu kan laaluu dandeenyu so kanaafuu har'a ammootu weebsaayitii suni akkamitti dalagaadhaa mitiree irra kaayyoon keenya kan laallu jechaadha so weebsaayitiin maali yeroo jennu weebsaayitiin bakka akkuma ati kaasuuf dhiyaatetti laayibararii dijitaalaa ka bakka wayii keessu namoonni akkuma kitaaba yeroo laayibararii fakkeetti fufa fakkeenyaaf kitaaba namni tokko barreesseet kitaabni ani barreesse sunis laayibararii ta'a kitaabni ati barreesses laayibararii ta'a kitaabni namni biraa barreesses laayibararii ta'a mitire so kunniin amma akka kitaabota saniin akka weebsaayitii namootaatti yookaan weebsaayitii kaampaaniidhaanitti fudhachuu dandeenya information adda addaa of keessaa qaba kiyya waa'ee kiyyaa qabaatuu danda'a kiyya waa'ee kaampaanii keetii qabaatuu danda'a kunis waa'ee nama sanii qabaatuu danda'a feesbuukni waa'ee feesbuukaa qaba googilii waa'ee googilii qaba yuutuubii waa'ee yuutuubii qaba kunniin hundi ammoo eessatti walitti dhufeere laayibirariitti walitti dhufe jecha fakkeenyumatti kaasee irratti fufuu barbaadeetti beekta so laayibirarii irratti walitti dhufe kunniin kitaabotiin kunniin yoo weebii tahan laayibirariin hoo akka sarvariitti achi kaayyannee jirra jecha. So weebsaayitiin kuni gosoota baay'ee of keessaa qaba akkuma kitaabotiin laayibirariidha gosoota baay'ee qabanitti kunis abbaan barbaade karaa ofii barbaadetti dalagachuu danda'a. karaa information fakkeenyaaf waan gurguriyoon qabaadhe gosa weebsaayitii wanti e-commerceetu jira kanneen akka Amazonii kanneen akka Sheenii kan akka uffata irraa bitannu kanneen kunniin weebsaayitii e-commercee jaaman bittaa fi gurgurtaa namoonni irratti raawwatan namoonni even kanneen akka reestooraantii irratti order godhatanii manatti namaa geessan kunniin maal jaamanii e-commerce weebsaayitii warra jaaman irraa weebsaayitiin biraa ammoo kan kennu social mediaatu jira social media waa'ee information adda addaa irratti post goonu irraa wantoota namni post godhan irraa dubbisnu kanneen akka Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn kunniin hundinuu weebsaayita waa'ee social mediaatiin wal qabate. Sanirraan hoo kan biraa portfolioodha. Yookaan waa'ee dhuunfaa ta'uu danda'a, waa'ee organizationii ta'uu danda'a, kaampaanii ta'uu danda'a kunniin waa'ee ofii sanii nuti akkana ja'amnaa, waa'ee akkanaa daliinaa ni jira miti information waa'ee isaanii saniin kan isaan ittiin gadhiifatan sun ammoo portfolio websaayitii portfolio ja'ama jecha. Akkasumas websaayitii wanti bloogiitu jira. dubbisa adda addaa kan irratti dubbistu jecha barreeffamootuma kan irratti barreessan library maali PDF irratti post godhan ta'uu danda'a information adda addaa irratti post godhan ta'uu danda'a kanneen akka Wikipedia kana fa'aa ni jira miti kanneen information irratti dubbistu kan bloogii kajaamantu kunniin fi kan biraatti illee baay'eetu jira jecha addunyaa irratti tokkoon kaasnee fixuu hin dandeenyu waan ta'eef akka fakkeenyaatti kaasuu waan barbaadee fi kanneen hundaayyuu karaalee kanneeniin wal qabata jechuun wanti hundinuu wantoonni nuti haga ammaa haasofnu kunniin hundi karaa isaan ittiin wal qabatantu jira. Waa'ee intarneetii ni dhufa weebsaayitii keenya intarneetii ni dhufa diivaayisii keenyaan yookaan karaa waayifaatiin yookaan mootuu karaa bilbilaatiin karaa siim kaardiitiin konneekti goonii kana mootuu kun just diivaayisiidha numan dura ta'a jecha. So kanaafuu karaa wayii deemnee waa wayii sarchi
gochuu qabna. Facebook ta'uu danda'a, Google ta'uu danda'a, YouTube ta'uu danda'a. Waa wahii search gochuu qabna mitire. Waan san irratti deemnee ammoo search goona. Kunniin yeroo wal qabatan maal jedhama? Network jedhama mitire. Sanbooda hoo kaasaa network san keessa deemteet karaa website deemta. Website sanirraa ammoo information barbaaddu san guutuu kan argattu ta'a jechaadha. So kanaafuu itti fufii. Akkuma ati jechuudhaaf kaase sana haala baay'ee gaariidhaan ibsitee websaayitiin maal akka ta'e dabalataanis websaayitiin management systemii adda addaati. Websaayitii jechuun kama duraan social media kanaaf yoo inni qofalleessu hin taane yookiin kan warratti gurgurannuu fi warratti daldalan qofalleessu hin taane anything wanti screen keessa mul'atu kamiyyuu webii jedhamuu danda'a jechuudha. That's the web. So webiin kuni UI garagaraa qaba akkaataa diizaayiniitti godhamee wantoota adda addaa irra taa'u. So information kuni fakkeenyaaf management system adda addaa keessatti waajjiroolee mootummaa keessatti wanti isaan irratti isin galmeessan suni akkasuma NGO garagaraa keessatti so management systemiin adda addaa wanti nuti walumaa galatti screen keessa ilaallu kuni kamiyyuu webiidha jechuudha. Systemni kamiyyuu even alarmiin ati guuttatullee even nootiin ati keessa barreeffatullee kunniin hundi akka webiititti ilaaluu dandeenya. Offline webii offlineetu jira akkasuma immoo webii online internet malee hin dalagneetu jira jechuudha. So kunniin hundiniyyuu webii jedhamuu danda'amaa jechuudha walumaa galatti. Offline webiin kanneen jennuun fakkeenyaaf kanneen akka nootii keessatti wanti jettu wanti malee kan dalagu jechuudha. Kaalaandara fa'aa interneeta malee kan dalagu garuu isaan duubaan siinkii ta'uu danda'anii internetaanii garuu durarratti ati jiraatu batillee automatically yeroo offline hojjetanii gizee online deebi'anii mootu wanti isaanii siinkii hojjetanii dalaguu hojjechuu danda'an jechuudha. So webii walumaa galatti screenuma kam keessattuu wanni arginu kuni webii jedhamaa jechuudha. So webii kana ammoo like maalitti ta'a fakkeenyaaf amma waa'ee kitaabaa irratti wanti fudhanne kitaabni information adda addaati jennee amma webiin kitaabni immoo kitaabonni adda addaa kun library ta'anii jennee webiin immoo digital libraryidha jennee jirra. So fakkeenyaaf namni tokko webii barreesse fakkeenyaaf nama kitaaba barreessaa kitaabaati haa jennu kitaaba yoo kan barreessu ta'e kitaabni kun akka nama bira naaf gahu ani manuma kiyya keessa kuusee yoo taa'e yookiin yoo mana kiyya keessatti kompiitara makiyya irratti yoo kuusee kaa'e asumarra barreessa fakkeenyaaf Word fayyadamee barreessa yoo asumarratti barreessee kaa'e yoo print godhee namaaf hin baasin yookiin wanti ta'e asumarratti taa'ee hafa jechuudha. Maal gochuu qaban kitaaba kana fuudhee iddoo gurgurtaa istoora mana kitaaba itti gurguran fa'a achi dhaqee achi kaa'achuu yookiin jarrina irraa bitaatii namaaf raabsaa jechuun mana maxxansaa adda addaa kanneentu maal godhaa achi kaa'adha jecha manneen kitaabaa laayibirariidhaan gurguddaa kanneen keessa taa'a jechuu kitaabni achi booda fayyadamaa yookiin yuuzarii bira gahuu danda'a jechuudha. So kitaabni kiyya kuni istoora qabaachuu qaba jechaaf iddoo kuusaa wahii bakka namni barbaade irraa argachuu danda'u. IC deebi'a. Digital library jennee jirra. Digital library yookiin immoo webiin kuni kuusaalee information adda addaa kan ani waa'ee kiyyaa ta'uu danda'a, waa'ee keetii ta'uu danda'a. Anyweb.com .academy fakkeenyaaf by the way in deebi'a. Asumatti .academy jennaaniif by the way kuni Yourstech podcast kan dhaggeeffataa jirtan dhaabbata soofteeraa Yourstech kaampaaniidhaan kan hundaa'edha akkasuma mootii isa jalatti illee Yourstech Academy kan jedhu wanti onlaayinaa qabnaa jechuudha mana barnoota onlaayinaa kan afaan Oromootiin waa'ee teeknooloojii adda addaatti baratan akkamitti weebsaayitii akka daleedan akkamitti akka appilikeeshinii daleedan akkamitti akka wantoota akka yuutuubii kanaa yoo akkamitti akka dalaguu dandeessan app development fi digital marketing waa'ee gabaa digitaalaa waa'ee kompiitara iyyuu akkamitti akka keeboordii tuquu dandeessan waan hedduu afaan ingiliffaallee yoo kombiiniti afaan ingiliffaallee kan isin barsiisu Yourstech Academy'n afaan Oromootiin kuni googilii keessan kan Oromooti jechuun ni dandeessanii kan barsiisuudha jechuudha asumaanuu namoota haaraa dhufaniif kana kaase so namoonni biyya alaa jirtanillee obboleeyyan teessan biyyaatiif barnoota Yourstech Academy irra googilii keessa barbaaduun koomentii keessa isin wanti jechuudhaan bitaa fi koorsii qophaa'aadhaa kan yeroo barbaadan barachuu dandeettan bitaa fi obboleeyyan keessaniif maallaqa jaajaan itti ergaa ooluurra yeroo takka barnoota kana bitaa fi akka isaan sirriitti irratti leenji'aniitiin of danda'aniitiin karaa wahii keessa akka seenuu danda'an
gargaarsa guddaa gochuu fi dandeettanii isiniin jechuun hin barbaada. So itti deebi'a. .com irra dhaabne. Yes, .com irra dhaabne hin irraanfanne. So .com irratti dhaabne. Kanaafiyyuu namni akkuma kitaaba lafarratti wanti jedhu sana. So yoo ani websaayitii fakkeenyaaf abdulhakim.hajo.com kan jedhu hin qabna. Nuti Yourstech.academy kan jedhu websaayitii mataa keenyaa qabna kan barnoota irratti barsiisnu. So barnoota qophaa'aa kan jiru facebook.com jira, youtube.com jira. Kunniin hundi weebii jedhamaa mire. Kanaafiyyuu weebiin dalagame kun jalqaba kompiitara irratti illee dalagamu maal taasif fakkaate. Akkuma namni kitaaba hii bakka hii kaatu sana kanallee haala kanaan diizaayin godhanii haala gaariidhaan bareechanii tolchanii iddoo hii kaatuu qaban. Iddoon suni hoostii jedhama jechuudha. Yookiin hoostiin maali? Hostiin iddoo serverii irra kaayuu jechuudha. Information digitaalaa kan fuunee akkuma kitaaba deemnee library kennu sana information digitaalaa kan kennee waa'ee website tokko fuunee serverii wahii irra kaa'atu qabna jechuudha. Serveriin sun maal godhu? Any user online waa'ee sanii search yeroo godhu serverii sanirraa argachuu akka danda'utti jechuudha. Serverii immoo kuusaa digitaalaa magaaziina online jechuun ni dandeenya jechuudha. Iddoo information digitaalaa kun taa'uu jechuudha. Walumaa galatti hopefully ibsi jedheetiin yaada. So haaluma sanaan jechuudha namni tokko bakki inni irra taa'ullee anyone gaafa request godhu itti darbeeti akkamitti akka erga amma eessa geenne information digital library kana iddoo wahii keenyee jirra jechuudha. Useriin hoo fakkeenyaaf waan achirra keenye sana fakkeenyaaf namni tokko Yourstech Academy jedhee yookiin Yourstech.academy jedheetiniin yoo search kan godhu ta'e Google irra yoo websaayitii keenya sana seeni barnoota argachuudhaaf. So nuti already Yourstech Academy kana maal goone jecha iddoo magaaziina online yookiin store online bakka itti host goonee jirra jechuudha. Information keenya kan guutuu viidiyoolee waa'ee keenya website keenya kan guutuu. So useriin hoo akkamitti maal jechuu isaati akkamitti search godhee nu argata. Kan jedhu waa'ee requestiitiin itti darbi haala sanatti deemna. Baay'ee gaariidha. Maali addunyaarra baay'ee hosting providerii gara 100 oliitu jira. Warri host namaa godhan jecha websiteidhaan kaampaaniidhaan guguddaan jecha kara 100 oliitu jira, which means kana achirratti ati ilmi namaa ka hubatu maali? google.com yoo jettanii hubataa, yourstech.com yoo jettanii hubataa ni jira mitire kanneen hubata. Kompiitarri ammoo too kana hubatu. Kompiitarri lakkoofsa hubata. So wanti hundinuu nuti fuula duratti barreeffama arginu malee kompiitara keessatti gara lakkoofsatti jijjiirama, gara baayinariitti jijjiirama. San booda hoo yeroo amma fakkeenyaaf akkuma ati gaafii keetitti yeroo kasidee bootee yoo amma faasii namni tokko kompiitara ofii banee yookaan bilbila ofii banee Google irra deemuudhaan Yourstech Academy yoo ka search godhutee maaltu dhufaafi automatically browserii maal godhaa gara IP addressiitti jijjiira. Yourstech.com kajoosan already domain binnee jira mitire DNS kana jecha. So domain name servicing kuni maal godhaa automatically karaa lakkoofsatti gara IP addressiitti jijjiira. IP addressii yoo argitee jiraattee raawutarii irratti illee digitii 6, digitii 8, digitii 12 lakkoofsota takka 2 4 tuqaa sanbooda maal jee jiru tokko argite sunniin IP addressii jaamane jecha domainiin karaa jijjiirama. Yeroo karaa jijjiiramu kana HTTP jira mitire HTTPS jira websaayitiin kamuu https/ jettee sanbooda websaayitii san yaamata. HTTPS kuni baa yeroo ati asii batanii wahii tuitu yookaan mootu maqaa waa wahii barreessitee sarchiisan yeroo gadi tuitu HTTP'n kuni fuudhee deema jecha waan ati tuite kana requestii kana serverii kee IP addressii kan kee kana already browseriin kenneefii jira. Namni kuni Yourstech Academy jaama serveriin isaa biyya kanaa jaama kuni browseriin ni kennaaf. Kanaafuu walumaa galatti gaafa request godhu gaafa namni tokko fakkeenyaaf Yourstech Academy jedhee search godhu Yourstech Academy'n kuni gaafa online an jedhu ID mataa isaa qabachuu yookiin lakkoofsa wahii IP addressiidhaan lakkoofsa wahiitti jijjiirama. Lakkoofsi sun immoo eenyummaa tokkoon wantoota digitaalarra jiranii
ID mataa isaa qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu serveriin wanti kun immoo IP wanti kana waan jijjiiruu fi ID sanitti waan jijjiiruuti. Yourstech akkaadaamii kana ID sanii jijjiira boontuu isaanii caaltuu Muhammad Tola sigalee Ashabiri illee yoo jette maqaan wanta hin jiru sun yoo maqaa sanii weebsaayitiin garagaraa jiraate yoo Facebookiin yoo jiraate gaafa sarchi gootu inni tokkoon isaa ID itti jijjiira jechuudha. Maaliif sababa san nama san sarchi goonii argachuu dandeenye nuti. Tokkoon keenya ID mataa bakka nu bu'u qabaa jechuudha. So ID sanii jijjiirameetiin fidaa itti fufuu dandeessa. Amma suni amma ka jalqaba irratti maaltu jira akkuma amma jenne kana hundi akkuma manneen keenya adreesii qabu akkuma namni yuuzariin adreesii qabu yookaan immoo IP qabu paaspoortii ta'uu danda'a ID ta'uu danda'a namuu mataatti qabu kana weebsaayitiin akkasuma qaba jecha caluma jeewee gadhiifamaa bakka wayii irraa bitattee achi kaayyattee jirta. So kanaafuu akkuma amma kaastee sanbooda hoo namni ilmi namaa waan barreeffama kana hubatuuf nuti barreeffamaan goonaa garuu kompiitarri ammootu maal godha biraawuzariin awutomaatikaalii karaa IP adreesii sanatti jijjiira jecha. So yeroo kana HTTPS kun maal godha ergaa nuti asii batanii nuti asiitu hin kana request ati asii goote kana fakkeenyaaf namni tokko koorsii tokko bitatee ajannu bitachuu barbaade ajannu baay'inaa hojii koorsii amma fakkeenyaaf web development irratti yeroo gadi tuqu maal godha IP adreesii keenya san already ni qabaa mitiree IP adreesii kana fuudhee HTTP kuni serverii keenyarra namni akkanaadha koorsii kana gaafatee ni jira asii bira jee gaafatee jaa afaan keenyaan yeroo kasii mutee adreesii sanii yerootti web development koorsii jaamu si bira ni jira jee deemee gaafatee jaa bariitti dadhee ta'uu danda'a waammatee haa ta'u bicha imagination akkasii sanii sigalee sanbooda hoo information sun guutuun nuti achirra keenya jirra waan ta'eef ni dhufa. Sanbooda suni HTTP kun requestii erga requestii deebisa. Sigalee gaaffii jechuudha. Gaaffii ergaa jira jee deemee gaafata fakkeenyaaf ati Facebook irra deemtee yeroo boontu saalii jettee fakkeenyaaf yoo ka search gootu ta'e Facebook IP adreesii qaba. Facebook IP adreesii kana serverii isaanii kanarra deemeeti ani gaafa Facebook seenu maal godhee jirare emailii kiyya paaswoordii kiyya wanto kiyya waa'ee information kiyya already itti galchee waan jiruuf namni akkanaa kun jira jee requestii san yookaan immoo gaaffii san gaafata jecha. Yoo jiraate maal godha information waa'ee kiyya kan achirratti itti galchee san image dan kiyesan wanti kiyesan profile kiyesan siif deebisee siif deecha kamtu fidare HTTPS kanaatu fida jecha. So karaa saniin akkasitti wal keessa deeman sa wanti jirrin dhufu wanti jiru not found sinjira not available sinjira not found itu jira amma HTTPS kun maali headerii qaba body qaba igale request yeroo gaafattu ammallee respondi qaba deebisa respondi nama ati ni beeta already karaa computeraatiin karaa programming yoo kalaaltu ta'e 200 okay dha 400 not found dha 400 duwa for not found itu jira sigale server wanti tu jira so kunniin hundinuu karaa kanaan deebisi tokkoffaa maal godhare heedarii fudhata maali wanni inni abbichi kun wanni inni gaafate gaafiin isaa kun maali kajoo kun heedariidha jecha sanbooda hoo ka inni daataan inni fidu sun argite deemee achirraa information inni fudhatee dhufu sun maal jaama body jaama requestiin inni deebisu sun deebiin inni deebisu sun bodyidha jecha sanbooda deebiin inni siif deebisu sun yoo jiraate okay sanammoto sanamma ka argu programmeroota mala userin ni argu yookaan warra sarba walumaa galatti wanti so yoo jiraate siif deecha wanti hamma host goone achi kaanne sana userin gaafa karaa saniin dhufee userii duratti display serverii irra barbaada jechuu amma requestiin kuni serverii barbaada jechuu website san yoo Yourstech academy jedhee nam tokko search ka godhu ta'e waa'ee website barnoota keenya inni kuni serverii irra barbaada jecha maaliif userin serverii irra barbaada jechuudha nuti mootiyyuu serverii irra kennee jechuudha serveriin akka wanti itti fayyada jechuudha amma jidduu kanatti akka iddoo walqunnamsiisaatti illee fayyadamuu danda'a jechuudha HTTP kana ka API kana jecha kan walitti qunnamsiisee deddeebisu jidduu kanatti akka servantiitti waan ati gaafatte sana achi geessu waan ati achi kaatte achi asii fidu kunniin jidduu kanarratti ka deddeebisuun
HTTPS kana jecha. Internet fayyadamuudhaan namni baay'een ni beekanii miti HTTP gizee jedhu barni beekna akkamitti dalagaadha malee bar http/ maalii jettee .com jeetti sarchi godhiin takkanii jirti miire. So sani bakki ammootu akkuma ati kaase bakki ammootu information kun taa'u kun ammootu serveriidha. Serveriin kun ammootu hosting providerotaatu jira addunyaarra warroota waan kana provide si godhan kompiitaroota guddaa serveroota guddaa maashinoota guddaa bakka daataan kun itti taa'u akka malee humna baay'ee fi elektirikii baay'ee fudhatan baay'ee serveroonni jecha. So kanniin kan dalagan kan fiizikaalii waan kuni waan mul'atu jechaati. Serveriin kuni waan hin mul'anne osoo hin ta'in wanta qaama qabu meeshaa fiizikaal ta'e kan bakka wahii taa'u irratti nuti maal goonere wanni keenya san namni kaayatu namni kamoo information san achirra kaayata san booda mootu ati ammootu maal goota achirra useriin yeroo search godhu ta'uu danda'a yeroo request godhu waanuma gadhiisan waa godhu achirra deemeeti fidaa fi jechaadha karaa websaayitiin kun hundinuu ka ta'u. Si gabaabsee himuudhaaf waan baay'ee bal'aa kaastee haala baay'ee namatti tolu baay'ee interesting nummaanuu yeroo haasoo interest nama uuma. Walumaa galatti websaayitiin tokko namni tokko websaayitii ni qaba. Abbichi sarvisii isaa kana online baafate yookiin akkuma lafarratti kitaaba sana library kaadheetiin haa kaadhu jedhe sana fakkeenyaaf namni tokko library kaatee yookiin mana gurgurtaa kaatee namni waa oomishu yookiin abbaan kitaaba sanaa jechuudha. Userii yookiin fayyadamaan namni kitaaba san dubbisu mootiyyuu dhaqee kitaaba akkanaan qabdaa jedhee gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba keessa jiru hunda barbaaduuf hin dhaqu. Fakkeenyaaf waa'ee saayinsii yoo ta'e kitaaba saayinsii doktora akkanaatiin barraa'ee qabdaa jedhaan dhaqee profeesara akkanaatiin. Yoo namni istoora san eegu abbaan istoora san eegu immoo maal jedhaani yoo hin qabaate hin fidaaf bakka jiru sana fuudhee kitaabni kunniin bakka kam kaahee yoo jedhee keessa barbaadee bootaan beeka kaatagoriidhaan kaahee jira achi dhaqee fuudhaaf jechuudha. So sarveriin akka mana kitaabichaa sani useriin immoo tiyyuu isa kana serverii kana gaafate jechuudha. Namni websaayitii qabu waan adda addaa qabu onlaayinaan serverii kana irra fidee achirra kuusata useriin immoo tiyyuu gizee onlaayinaa kan barbaadu achi gaafataa jechuudha. Walumaa galatti workflowin isaa haala saniin jechuudha. So haala salphaadhaan haaluma sanii jechuudha gaafa ati waa barbaaddu haaluma sanii ati serverii irra barbaadaa jirtaa jechuudha. So namoonni ati sun immoo si dursanii serverii sanirra waa kaahatuu qabu jechuudha. Kanaa wal qabatee .com tokko kaasteen turte. .com fakkeenyaaf Yourstech.academy dha. Wanti immoo .com dha. So .com kuni maal jechuu fakkeenyaaf maqaa qaba by the way .com jechuu dandeettaanii website tokko .academy jechuu ni dandeetta .orgin organization dha .net ta'uu danda'a .network jechuudha so ta'uu danda'a .technology ta'uu danda'a so ati kun homaa akkaataa namni itti baree fi itti beekuuni malee homaa dhiibbaa wahiituu hin qabaatu jechuudha. So Yourstech.academy yookiin immoo Yourstech.com yoo jetteen illee lamaanuu tokkuma jechuudha. So kanaafi more nuti waan filanneef qabna malee Yourstech.academy.com jechuun dheeressuun barbaanne chaaka keenyatti illee maal siin jechuun barbaade .com jechuun maqaa waan san ittiin ibsuu fi malee homaa wanti hin qabu jechuudha. Domain name jedhama jechuudha. Suniin domain name maqaa domain sanii jechuudha. So kunni warra provide godhetu jira. Akkasuma mootiyyuu .com jechuun maal jechuudha. Fakkeenyaaf .com jechuun .commercial jechuudha. Waan biraati miti. Com jechuun suni commercial jechuudha. Ni gabaabsan. .net yoo jenne fakkeenyaaf Yourstech.net dha kenna wanti waa'ee dhaabbata guddichaa yookiin immoo dhaabbata sarvisii faa kennu jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya asumaaniyyuu Yourstech kaampaanii Yourstech soofteeraa waa'ee teknoolojii irratti tajaajiloota adda addaa barsiisuu qofa osoo hin taane tajaajiloota websaayitii namaa hojjechuu, appilikeeshinii namaa hojjechuu, tajaajila diijitaal maarkeetingii, AI automation wantoota adda addaa soofteerii AI waliin isin daleeyneetiin isin kennina namoonni biizinesaa namoonni hojii kanallee hojjechiifachuu barbaadan lakkoofsa koomentii keessa jiru nu dubbisaa isiniin jechuun barbaanna. So yeroo as deebisnu kuni waa'ee websaayitii waa'ee .com waa'ee .net maal haasoo jiru kunniin domain
Name neemii servers. jechuudha. So domain name serverii ati irraa bitattu sanii jechuudha. So kuni kana waa'ee Google irraa yoo ibsitee maybe tariitii karaa goolabbiitti deemuu yaalla. So wanti interneetaa kun bal'aa keessan baanu hedduu wantoota pirogiraama hedduu qabannee walitti deebinaa. YouTube keenya subscribe nu godha. Akka video keenya isin bira ga'u godha. Yaa wantoota baay'ee kaasnee jirra wantoonni hundinuu wal qabataa keessatti wanni dijitaalaa kuni keessaa bahuu dandeessan yoo keessa seentan akkanumatti illee haasaa olii haasaa bulillee waan dhumatu miti garuu yeroon illee kan deemaa jiru waan ta'eef akkuma goolabbiitti wanti hundi kaasnee jira waa'ee intarneetaadhaa bal'inaan haasofnee jirra bal'inaan waa'ee niitoorkii waa'ee saatalaayitii kanneen hunda wal qabsiisnee karaa kamiin akka wal qabatu ammoo akka itti viijuwaal gochuu dandeessanitti ibsuudhaaf yaallee jirra jechuun wantoota nuti hagammaa gochaa jirru kanarraa mootu hubattanii jirtan yookaan waa barattanii jirtan jennee abdii godhanna. So kanaafuu akkasuma namoonni waa'ee intarneetii, waa'ee kompiitaraa, waa'ee barnoota dijitaalaatii fi waa'ee intarneetii, waa'ee weebsaayitii, waa'ee appilikeeshin developmentii barachuudhaaf hawwii qabdan akkamitti baran waan isin haasoftan kana hundaayyuu akkamitti baruu dandeenya beekumsa isaadhaa yookaan iskiilii isaadhaa weebii nuti amma irraa haasaa jiru kana Facebook nuti irraa haasaa jiru Google nuti irraa haasaa jiru web Yourstech Academy irraa haasaa jiru kana ani uumuu ni danda'a jettaniif of keessatti gaafachuu dandeessa waan ta'eef nuti hundinuu uumuu ni dandeenya wanti nurraa barbaachisu iskiilii isaa san qabaachuudha. So kanaafuu Yourstech Academy namoota afaan Oromootiin afaan keenyaan Yourstech Academy irratti barnoota teknooloojii hundaayyuu yeroo ammaa kana addunyaa irratti diimaandii guddaa qaban hundaayyuu website development application development kana qofa osoo hin ta'in kompiitaruma kanaayyuu akkamitti gadi tuqanii akkana bananirraa eegaluudhaan afaan ingiliffaarraa eegaluudhaan waa'ee website development application development digital marketing website dalagattan kan akkamitti nama biraan geessanii digitalize gootanii namoonni bira gahee akkamitti hojjechiifatan akkamitti gabayaa irraa argattan gabayaa digitaalaa irratti kan jiru digital marketing akkasumas AI addunyaa gonfataa jiru kunummaan hoo maali kan ijoollee yoo beekuu barbaadan kanneen hundaayyuu Yourstech Academy irratti afaan Oromootiin kan argattan jechuudha yoo barachuu barbaadan linkii isaadhaa komentii jala isinii keenya YouTube keenya subscribe nu gochuun hin dagatinaa isiniin jechuu barbaannaa qophiin torbaan kanaaf qabnu kana fakkaataa torbaan dhufu qophii biraatiin kanuma kanarraa itti fufeen qophii bal'aadhaan walitti deebinaa nagaatti nu tura.